harka fuunee akkam jirtu uummata qashtii jirtu jira ani nagaa kiyyaadhaa sin akkamiin jabaattu jiruuf jireenya akkamii ana bukkee hundumtuu nagaadha akkuma jalqaba irratti argitanii egaa waa'ee mucattii kanaa ani xinnoosee viidiyoo gabaabaa isinii hojjedheetii jira viidiyootti sana dhaggeeffanneeti walitti deebina sababiin isaas kun ergaa kana kan ishee isiniif gochuu barbaade tokkoffaa eenyurrayyuu ni ga'a ana mataa koorras ga'eetii jira kun immoo nuti yeroo baay'ee namaa hin amanna namni bara kana immoo amanamuudhaaf miti nama amanuun cimeera keessumattuu immoo kan mucattii kana baay'ee nama gaddisiisa sababiin isaas isheen amantee obboleettii kootii yookiin immoo hiriyaa kootiitti birrii amma kan hunda itti kenniteeti kan isheen dhabdee yaagaa dhiistee fudhattee birrii sana fudhatteetii kan isheen baddee bilbila isheen kaastuu ergii kaastee haasofsiistee booddee immoo sagalee isheen ergiteef arrabsoodha baay'ee nama gaddisiisa waan hundaafuu gara viidiyootti haa dabarru. Cuma harka fuunee akkam jirtu baga nagaan gara YouTube channel kootitti dhuftanii gaafa dhuftan subscribe gochuun maatii ta'a warra hin taane warri taatan immoo baga nagaan dhuftan video kana like gochuun jalqaba egaa akkuma jalqaba isinitti himetti egaa yaada kana kan isinitti himuu barbaadeef xinnoo ishee waan irraa barannu jira jedhee gatii yaadeefidha hundumti keenya iyyuu biyya hormaarra jirra amma biyya hormaarra jiraannu kanatti immoo egaa waa hedduun nurra ga'a waa hedduu keessummeessaa oolla garuu immoo kan mucattii kana wanti adda isa godhu hiriyaadhaanii kan isheen kaadamte yookiin immoo kan hiriyaa isheen baay'ee amantudha kan ishii akkas godhee mucattiin kun egaa maqaan ishee akka mucattiin sun dubbattetti Yordaanos jedhamti Yordaanos Mangistuu Beenyaa jedhamti mucattiin gara biyya Asallaati egaa hiriyaa isheeti mucattiin kun kan jarri waliin jiraataa turanis Beeruut keessadha Beeruut keessattidha kan jarri waliin jiraataa turanii egaa birrii ishee kan immoo siifan kaa'a jetteeti kan isheen irkaa fudhatte intalattiin Yordaanos jedhamtu kun birrii ishee siifan kaa'a jetteeti kan isheen irkaa fudhatte mucattiin isheen sun immoo egaa mana madaamii keessa jiraatti ji'atti al tokko baati mana madaamii keenyaan immoo egaa akkuma beektanidha birrii baay'ee al tokko baati mana madaamii keenyaan immoo egaa akkuma beektanidha birrii baay'ee arginaanis rakkootu jira waan ta'eef isheen sana sodaadha kan isheen hiriyaa ishee kanatti kennatte hiriyaa ishee sunis siifan kaa'a jettee kakatteeti kan isheen irkaa fuutee keesse sanaan booddee dhagaa birrii gara 7,000 waan ta'udha doolaara 7,000 waan ta'udha egaa doolaara 7,000 jechuun gara biyyaatti gaafa jijjiiramu yookiin gara birrii Itoophiyaatti gaafa jijjiiramu hundi keenya iyyuu amma akka ta'u beekna birrii baay'ee guddaadha egaa kun xinnoo miti garuu immoo amanamummaadhaan hiriyaa isheetti kennite hiriyaa nama jaallattuun waggaa 2 waliin jiraatanii akkas gochuunsee baay'ee nama gaddisiisa sadarkaa amma kanarra geenyeerra egaa obbolootaan koo sadarkaa itti nama amanuunillee cimaa jiru sadarkaa itti obbolawwan keenya waliin nyaannee waliin guddannillee amanuu dadhabaa jirurra geenyeetii jirra kanaaf ani seenaa mucattii kanaa hedduun gaddee sababiin isaas yeroo ammaa kana isheen waa'ee tokkoyyuu of harkaa hin qabdu waan tokkoyyuu waan ittiin biyyatti deemtullee hin qabdu isheen amma foormiisa jedhan sana guutteeti eeggataatii jirti biyyatti galuuf jechuudha egaa birrii ishee kana kan ishee walitti qabattee fudhattee galtee maatii ishee wajjin akka dubbatetti taanaan mucattiin kun maatii illee hin qabdu haadhas hin qabdu abbaas hin qabdu kan isheen jiraattu kophaadha fakkaata egaa biyyatti galuunis birrii ishee kana fudhattee biyyatti galtee jijjiiramuuf ture karoorri ishee garuu sababa hiriyaa isheetiin umurii ishee waggaa 2 guutuu hojjettee dadhabdee sa'aatii 24 guutuu egaa haala kamiin akka jiraatamu hundi keessan isaaniiyyuu beektu biyya ormaa keessatti haala sanaanidha sana biraan hin dhukkubsatti na dhukkubaa jiras jetteerti obboleettiin keenya kuni sana biraan immoo hiriyaa amantuunidha kan isin kana taate
Egaan dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee na gaddisiiste. Wanti kunis dhugaa dubbachuuf taanaan narra ga'ee jira. Garuu garaagarummaa qaba kan koof kansi. Garaagarummaan isaa tokko birriidha. Birriin kan koo amma kana hunda miti. Dhugaa dubbachuuf taanaan narra ga'eera anaanis. Garuu immoo an hiriyaadhaan otoo hin taane hiriyaas hin jedhamtu ani akka waggaa 2 guutuu ani hin beekuun kan namni na kaade jechuu kooti. An torban tokko qofaan beeka kan koo gowwumaa ta'ee wallaalummaa ta'ee ani hin barre anis wanti akkasii narra ga'eeti jira. Hunduma keenya irrayyuu hin ga'a. Sababiin isaas yeroo ammaa kana eenyuun iyyuu amanuun baay'ee cimaatii jira. Kanaaf obboleettan koo of eeggannoo cimaa godhaa. Eenyuun iyyuu hin amanina. Eenyuun iyyuu haa ta'u. Eenyuun iyyuu haa ta'u amma eenyuun iyyuu amanuun barbaachisaa miti jedheetii yaada. Sababiin isaas mucattiin Yordaanos jedhamtu kun egaa biyya ormaa keessa akkamitti akka jiraatamu beekti. Akkasumas illee jiruuf jireenyi biyya ormaa maal akka ta'e hunda isaanii beekti. Sababiin isaas isheenis jiraachaa turte. Yeroo ammaa kana garuu birrii ishee fudhattee kan isheen biyya isheetti galte. Ooltii isheen gara Itoophiyaatti galteetti. Mucattiin sun immoo gaafa isheen galuudhaaf jettu birrii koo eessa keessa jettee gaafa gaafattuun abbaa manaa koo bukkeen kaa'eetii jetteetii deebisteef. Egaa warri tokko warri eerumanii arabatti eerumanii biyya arabaa kana keessa jiraatan ni jiru beektu. Araba sanatti kenne isarkaa fudhadhu gaafa deemuudhaaf jettu tikeetii kee kutadhuuti isarkaa fudhadhu jetteeni itti himte. Mucattiin gara biyya isheetti galte. Gaafa gara biyya isheetti galtu immoo deebitee dhuftee mucaan kun isheen miskiinni kun gaafa namiticha arabaa sana gaafattu ani hin argine. Birrii maalii na gaafatta ani birrii maayyuu hin beeku jedhee deebisee fi arabni sun. Egaa akkas gooteeti kan isheen itti taphattee mucaa walii gadhoofte kan isheen gara biyya isheetti deebite. Gaafa bilbiltuuf yookiin immoo gaafa sagalee ergituuf egaa birrii maalii na gaafatta akkasumas illee birrii ani hin argines jettee arrabsiteetti. Sagalee ishee ammas hin dhageessisa. Egaa sadarkaa kanarra geenyeetii jirra. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nama gaddisiisa. Sagalee isheen ergitee arrabsite immoo akka ta'anitti isinii dhiyeessa. አስቀመስኩልሽ እያልሽ ከሷ ተመጣጥረሽ እነበይ የኔ ገንዘብ እኔ እኮ እንዳንቺ ቤት ተኝቼ ሳይሆን 24 ሰዓት እያመመኝ ሰርቼ ያመጣሁት ነው። የሰው ብር የትም አደርስ። Viidiyoo kana immoo YouTube chaanaalii Abrish Yeqeeraw isa jedhu sanarratti argachuu ni dandeessu. Afaan Amaariffaatiin mucattiidha dubbatu yoo dhaga'uu barbaaddanii achirrattis deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Akkasumas illee dhaggeeffachuu ni dandeessu. Walitti deebineerraa egaa akkuma dhageessanidha. Mucattiin intalattiin ishee Yordaanos jedhamtu kun akkas gootee mucaa gowwoomsitee egaa birrii ishee harkaa fudhatteeti. Kan isheen gara biyya isheetti galte gara Itoophiyaatti galte baay'ee nama gaddisiisa. Egaa mucattiin mucaa asallaati. Maatiin ishee immoo yookiin haati ishee kan isheen jiraattu immoo Addis Ababaa Qaallitti Maariyaamii jedhamteetti mucattiin achi jiraatti. Kana dhagaa waa'ee mucattii kan isheen beektu baay'ee beekti waa'ee mucattii sana garuu immoo amantee obboleettii kootii hiriyaa kootii jettee amantee birrii kana itti kennite. Garuu isiin akkas gootee gowwoomsitee birrii ishee amma kana hunda birrii doolaarri isumaayyuu immoo doolaaraanidha. Birrii kan warra Beeruutii miti doolaaraanidha. Egaa Beeruutii warra jiraattan ni beektu. Birrii doolaara 7,000dha kan isheen harkaa fudhatte. Mucattiin egaa harkaa fudhachuu otoo hin taane naa kaa'i jetteeti kan isheen itti kennatte ji'a mana madaamiitii baateeti kan isheen gara mana ishee deemtu mana mucattii hiriyaa ishee sana deemtu ji'aan gaafa birrii fudhattu achi keeyatti egaa walitti qabamee 7,000 ta'eera jechuu kooti. Doolaara 7,000 ta'eera. Mucattiin immoo galuudhaafis olii gajjachaatii jirti. Garuu kana gidduudhaan egaa kan isheen birrii ishee hunda fudhattee deemte hiriyaan isheen amantu kun birrii ishee kana fudhattee deemte jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kun anarra hin ga'u jennee waan chillaa jennu miti. Eenyurrayyuu hin ga'u. Anarra hin ga'u jennee
waan nuyi dhiisnu miti. Kanaaf sheer walii godhaa. Akkasumas illee ofii keessanii of eeggannoo cimaa godhaa. Egaa nama hedduutu wantoota akkasii irra ga'a. Galee kanaan dura kan jaalallee ofiitiin kan birrii meeqa dhaban jiru, maatiidhaan kan birrii meeqa dhaban jiru. Nageenya yeroo hunda sooshaal miidiyaa kanaan yeroo hunda akkasin ta'ee nageenya garuu nuti yeroo baay'ee of eeggannoo hin goonu. Rakkoon keenya immoo nama hin amanna. Barri kun immoo yeroo itti nama amanan miti. Yeroon kun yeroo itti nama amananu miti. Tasa jechuu ni dandeenya. Baay'ee cimeera. Kanaaf of eeggannoo godhaa bakka jirtanitti. Egaa nagaan rabbii isin duukaa haa ta'u. Ani gama kootiin xumureetii jira. Egaa kana yoo jaallattan kun egaa gorsa obbulummaa kootiiti. Like share gochuu hin dagatinaa. Ani isin jaalladhaa bakka jirtanitti nagaadhaan naaf tura. Bye bye.